mootummaa naannoo Tigraay gochuuf muudan. Torbaan dabree koreen jiddu galeessa dhaab TPLF obbo Getaachoo Radaa pireezidantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka ta'aniif kan filate waajjirri ministeera muummee ibsa baasen ministeera muummee Abiy Ahmad obbo Getaachoo fi imaana kennuu hima. Bulchiinsi bakka bu'umsa humnoota siyaasa naannichaa keessa socho'an mirkaneessuu fi hundgaleessa ijaaruun qaama hojii raawwachiistuu naannichaa hoogganuu fi qindeessuuf itti gaafatamni akka kennameef ibsa. Bulchiinsi yeroo agnaanichaatti filannoo maree naannoo fi paarlamaa boodii filannoo biyyaalessaa hoogganam taasifamuuti aangoor ture. Gambiraan dhiyeenya kana paarlamaan Itoophiyaa TPLF galma shororkeessummaa jala haaqe. Garuu paartilee mormitoota Akizeemaaf Abiin tarkaanficha mormanii jiran. Profeesar Mararaa Guddinaan ammoo akkuma TPLF shororkeessummaa jala baasan naannoo Oromiyaatti naga buusuuf tarkaanfiin wal fakkaatan WBO waliin fudhatamuu qabaa jedha. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa TPLF irraa shororkeessummaan akka haqamuuf sagalee caalmaan kan murteesse roobii kaleessaa ture. Murtee kana qondaaltotni paartilee mormitootaa Izeemaa fi Abiin mootummaa keessa jiran ibsa baasaniin cimsanii mormaniiru. TPLF tarree shororkeessummaa jalaa baasuun nageenya waaraan hin dhufu kan jedhe Izeemaan murteen kun yeroo isaa kan hin eeggannee fi sirrii akka hin taane ibse. Abiin gamasaan murteen kun bakka miseensonni paarlaamaa garri caalaan hin jirretti darbuu fi miseensonni 60 caalan mormuu kaasuun murtee haala kanaan darbe kan mormuu fi seera qabeessas akka hin taane ibse. Walgahii addaa paarlaamaa kanarratti miseensota jiran 500 keessaa 280 qofaatu argaman. Murteen kun sagalee mormii 61 fi callisa 5 sagalee caalmaa argatee darbe. Paartileen kunneen ibsa baasuun alatti miseensonni isaanii paarlaamaa keessa jiranis wayita murteen kun darbaa turetti mormii dhageessisaniiru. Dura ta'an paartii KFO Profeesar Mararaa Guddinaa ammoo erga waliigaltee Pretoria as murteen paarlaamaa kun waanuma eegamuu jedhan. Dabalataan paartileen murticha mormanis ofii bilisa miti amantaa jedhu qabu. Biyya kana keessa paartiin olaantummaa qabu waan barbaade murteessa. Nuti sakkii akkatti murteessa lakkoo qaba. Ammoo akkuma murteessanitti hatanii. Wanti maaltu erga Dabuu Afrikaatti waliigaltee godhanii erga Keeniyaatti waliigaltee godhanii walii mallatteessanii amooraatu waan isaan tursiisanii hin beekne. Paartiin Izeemaa fi Abiin murtoon kun yeroo isaa kan eeggate miti jechuun mormanii jiru. Isin akkamitti ilaaltu Profeesar? Isaan warri Izeemaa jedhanii mangistii mootummaa jala deemanii waan beekanis waan hin beeknes warri iyyaniyyuu hunda caalaan nama jarattaanee kan itti gaafatamu tokko isaaniidha. Waan hin beekneef bifa baloo jedhanii siyaasa hin taane lubbuun namaa akka hin taanetti qabeenya akka hin taanetti akka inni badu sana keessatti qooda fudhachaa turan. Jartii geemii ofii taphachaa turan sana bira darbuu barbaachuuf akka jedhu malee durumaa mootummaatti ennaa galanii kana beekanii galuu tiratu. Amma immoo warra maaraa kaaffaruu laayii qaruu seeran sana waan akkasiiti malee waan biraa karaa ija siyaasaatiin waan lafaa kaawwamtu hin jiru. Tole garuu ija siyaasaan yoo ilaalle murtoon kun TPLFin gara aangoo federaalaatti carraa deebisuu guddaa ni qaba. Qooda akkamii qabaachuu danda'u akkuma paartii Afrikaa kibbaatti Keeniyaatti ennaa walii mallatteessan dhumedha. Kana booddee akkamitti waliigaltee keenya hojiirra oolchinaadha. Sana booddee kan jiru teeknikal geemiidha. Malee siyaasa miti. Siyaasa murtaa'eedha. Dabuu Afrikaatti Keeniyaatti murtaa'e Naayiroobiitti. Izeemaa fi Abiin ibsa mormii mataan baasaniin waraana kaaba Itoophiyaa wal qabatee waliigaltee Pretooriyaatti irra gaame mootummaan federaalaa fi TPLF guutummaatti hojiirra oolchaa kan jirre eeran. Hidhannoo hiikkachiisuun osoo hin xumuramin mootummaan ce'umsaa Tigraay olaantummaa mootummaa federaalaa jalatti osoo sirnaan hin hundaa'in haleellaa fi yakkoota raawwataniif osoo itti gaafatamni hin jiraatin raayyaan ittisaa guutummaatti Tigraay osoo hin to'atin murtoo kana fudhachuun dogoggoraa jedhe Izeemaan. TPLF shororkeessummaa jalaa baasuun itti gaafatamummaa jalaa baasuudha kan jedhe Izeemaan sababa kanaan miidhaa karaa TPLF biyyarra ga'uuf kan itti gaafatamu paartii Biltsiginnaati jedhe. Abiinis gama sana waliigalteen Pretooriyaa waraana waggoota 2 ture dhaabsisee osoo guutummaatti hojiirra hin oolin garee TPLF shororkeessummaa jalaa baasuun murtee dabaa fi gaafatamummaa hin qabnedha jedhe. Waraanni Tigraay eegalee ji'oota muraasa booda manni maree bakka bu'oota uummataa akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 28 bara 2023 TPLF garee shororkeessummaa jalatti ramade. Roobii kaleessaa bitootessa 22 bara 2023 TPLF garee kana jala haquuf walgahii hatattamaa waamame irratti ministeerri haqaa Geediyoon Ximootiyoosi fi gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiy Ahmed ambaasaaddar Reedwaan Huseen argamaniiru. Ministeerri haqaa akka jedhanitti murteen qaama hojiirra oolmaa qabxiiwwan waliigaltee Pretooriyaa keessaa isa tokko. Ambaasaaddar Reedwaan gama isaaniin TPLF shororkeessaadha jedhamee kan farrajameef sababa yaadrimee siyaasaa adeemsisuun hin turre jedhan. Sababa ijoon humna dinagdee fi siyaasaa TPLF to'achuu keessattuu humna tikaa biyyaalessaa fi poolisii federaalaa cimsuuf qofa jedhan. TPLF tarree shororkeessummaatii baasuu ilaalchuun qaama paartichaan wanti bal'aan jedhamu baatus Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el murteen kun bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay hundeessuuf akkaan barbaachisaadha jedhaniiru. Profeesar Mararaan biyyattiin nagaa guutuu akka argattuuf murteen waldhabdee kaabaa hiikuuf fudhatame naannoo Oromiyaa keessattis hojiirra ooluu qaba ture jedhan. Isa nuti amma dandeenye wagannuma gaafa kana ta'an iyyuu gara warra Tigraay wajjinii gara araaraatti deemnaa isaa wajjin hin dubbannaa isaan kan ammoo lafaa balleessina mannaa jedhanii
taphan taane hin taphatinaa jennee mootummaa kanatti himaa turre. Ammas taphan taane taphachaa jiru. Wanti isaan warra kaabaatti nagaan hiiknaa jedhanii asitti immoo Oromootti dhufe immoo isaan shororkeessuudha isaan maalidhaa humnaan rakkoo sana hiikna jechuun tokkoffaa Faranjii Double Game jedhan kana taphachuudha. Lammaffaa seenaa Oromoo keessatti iyyuu seenaa gadhee lafa kaanii deemuudha jechuudha. Sabni keenya nagaan bulee oolee galuutu irra jira. Sabni keenya ofiin bira darbamee ofiin bulchuu danda'utu irra jira. Inni qaamatti deemaa jiru asittis akka ta'u gaafachaa turre deddeebinee yeroo tokko duwwaa otoo hin taane gaafachaa turre ammas gaafachaa jirra. Warra Oromoo keessaa baanee kan tapha akkasii taphanna jedhaniifis taphan taanedha. Qe'ee keessaa baanii ibiddaan gubuun dirooniidhaan mana namaa balleessuu gubuu qotee bulaa keenya mana irratti gubuu maal kuni yakka guddaadha. Waan itti deemaa jiran deddeebanii ilaaluutu irra jira. Sabni Oromoos nagaa barbaadaa gara kanatti deemuutu irra jira. Calqaba lola dhaabuudha. Sana booddee immoo akkuma kaabaatti godhame sana gara bartiitti deemuudha. Dhumarratti obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo fi Tigraay ta'uu irrattis akkas jechuun dubbatan. Fedhii isaaniiti fuula haaraas fidachuu barbaadu ta'a. Ni fedhii isaaniiti. Paartiin tokko abbaa fee buusuuf abbaa fee baasuudhaan mirga isaati. Nuti garuu isaan irraa eegnu biyyi kun akka nagaa argatu biyyi kun gara sirna dimookiraasiitti akka deemudha. Isaan malee kan irraa eegnu eenyu ta'ee buuf waan guddaa miti jechuudha. Kutaa Kalifooniyaa jiraatti garbiyya imaluunii hawaasaaf deeggarsa adda addaa kennuun beekamte. Kanaan duraan Wallagga Lixaa Naajjotti maashinii oksijiinii oomishuu akka dhaabbatuu fi tumsa olaanaa goote. Dhiyen kan ammoo gara Horroo Guduruu Wallaggaa deemuun uummata qa'ee fi qabeenya isaaniirra buqqa'ee rakkataa jiru ilaaluun deeggarsa adda addaa kennitee fi deebite. Deeggarsa kennanii fi maal arganii akka jedhirraatti waa'il Kiza Lalamtaadessaa gaafate. Tole addee obseenii kanaan duras uummataaf gargaarsa adda addaa gochuun beekamta. Gidduu kana gara uummata Wallaggaa qeerraa buqqa'ee deemtee akka ilaaltee daawwattee deebite dhaga'e. Dhugaadhaa eessa geessee deebite maal argite maal gootee deebite? Gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa deebi'ee gartuu wajjin deemnee wajjin kan deemnes immoo buqqaatota namoota keenyaa qe'ee qabeenya isaaniirraati ka'anii kaampii keessa jiraatanii kaampii 3 kan shaambuu keessa jiran dhannee ilaallee gargaarsa amma dandeenye biyya Ameerikaatiin namootarraa fuudhee dhufe isa kennamee fi deebine. Deeggarsa akkamii gootani maaltu isaan rakkisa maal kennitanii fi dursa kan argate? Waan baay'eedha kan isaan rakkisu garuu xiyyeeffannoon keenya haadholii dubartootaa fi ijoollee xiqqoo irratti xiyyeeffanne baay'inaan ijoollee fi dubartoota jedhanii akkasuma arginee fi akka foormulaa ministeeral paartii dubartii rigiizabilii biyya Ameerikaatii dooneeshiniidhaan dhufe waan akka foormulaa kophee ijoollee foormulaa ijoollee ji'a ja'a olii uffata ijoollee Ameerikaan fideen dhufee kubbaa ijoolleen ittiin taphatan yeroo dabarsuu fi akka zayitii yookiin qibaatii dibata mataatti dubartoonni dibatanii ruuzii kuntaala 15 akkas kan ta'u fi akka buskutii koshoroo siiriyaalii ijoolleen nyaattu binneedhaan. Mee gara sana firumtiyyuu wal dubbisuudhaaf yeroo sodaatu jira rakkoo nageenyaatiin gara sana imaluuf hin sodaanne ammoo deemtee akkamitti argite uummata qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'e kana maalitti jiru? Sodaachuun nima jira. Ani ho'aa keessa hin taa'u uummati sun rakkoo cimaa keessa jira. Waan baay'ee dhageenya waan baay'eedhaan deggaraas ture akka dhuunfaattis akka gartuu gurmuu waldaattis hawaasaattis gaafa maallaqa buusaa ture. Garuu immoo gaafa dhattee ijaan argituu fi mati alaalaan dhageessu kan biraadha. Ani yeroo namoonni keenya naannoo Somaaliirraa buqqa'anii Dirreedawaa fi Hararitti buqqa'an dhaqee ilaalee wantan achitti argee fi wantan dhaga'aa ture adda gatii ta'ee uummata kanatti ijaan dhaqee argee tajaajila hin danda'u kennee waan isaan keessa jiraniif ija kootiin ofii kootiin dhaqee arguu gatiin barbaadee fi dhaqee nama sodaachisaa garuu riskii nama fudhadheeni gartuu kana qindeessuu wajjiniin waliin taanee deemne. Maal jettame uummanni kun deeggarsa akkamii barbaada miidhamni isaa keessa jira? Deeggarsa baay'ee barbaada. Miidhamni sammuu jira, miidhamni qaamaa jira, dubartoonni baay'een achi keessa dee'aa jiru, ijoollee baay'een keessatti guddachaa jiru, dubartiin ulfaa baay'eetu jira. Waan baay'ee barbaadu, miidhama sammuu baay'ee qabu. Baay'een isaanii qe'ee qabeenyarraa buqqa'anii jireenya isaaniitti dhabanii abbaa bilisa turraa du'e, haadha turraa du'e deeggarsa horii barbaadu, uffata barbaadu, nyaata barbaadu, hedduu kana isiniif hin jedheeni isin dubbisuu dhufnee isinii jirraa rakkoo keessan beela nama dhaggeeffatu isin barbaadu. So waan baay'eedha waan horii barbaadus kan barbaadu mudhattee isinii jirraa jabaadhaa rakkoon keessan darbaa mana keessatti galtuu jedhee nama isaan jajjabeessu isin barbaadu. Xiyyeeffannoo akka naannoo kaanii hin arganne jechuu dandeenya naannoo sanarratti yeroo baay'ee deeggarsi yeroo deemu badaan dhaga'ama.
kan akkas ta'uuf immoo haala karaarraa fagoo ta'eenis haala nageenyaatiinis kan wal qabate gatii ta'ee fi namoonni baay'inaan asuma deemuu sodaatu. Kanaafidha kan xiyyeeffannoo baay'ee waan argate natti hin fakkaatu. Amma danda'ametti waan argine gadi baanee dubbachuuf hin qophii. Namoota meeqaaf deeggarsa kennitanii meeqa fa'aa ta'u tilmaaman kan bakka isin daawwattan jiran? Kana jechuun danda'u iddoo sadii deemnee iddoo mannaarii baas isteeshin jedhan baay'eetu jira. Achi hundumaa kallattiidhaan hiruu hin dandeenye. Iddoo jaalmeedaa jedhu waan akka saamunaa, waan akka ministeera fayyadama kan qulqullina barsiisaa jechuudha. Akka aannanii akka koshooroo kanaa hin garuu magaalaa gargaarila akkuma waan galaana keessatti. Hubaman keessaa tokko Soomaaliyaa lammiilee biyyattii keessaa walakka kataan hongee kanaan akka guddaa miidhamanii jiraachuun ni himama. Gabaasii dhaabbatii mootummaa gamtoomanii dhi'een kan baase Soomaaliyaa keessatti sababa hongeenii lubbuun namoota 43 dabruu isaa ibse. Firaafoolii dhugaasaa gabaas qabdi. Haati warraa koo sababa beelaan asitti lubbuun ishee darbe. Anis gargaarsa malee nafe. Isaa qasan namoota sababa hongeen qe'ee isaanii irraa baqatanii amma wiirtuu baayidawaa keessatti gargaarsa argachaa jiran keessa tokkodha. Waggoota 5 walitti aansuun waqtiin roobaa hin milkaa'in hafee rooba malee waan darbeef uummata Soomaaliyaa miiliyoona 17 keessaa walakkaa kan ta'an gargaarsa namoomaa eeggachuuf dirqamaniiru. Gabaasi dhiyeenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniin ba'e akka ibsutti tilmaamaan bara darbe keessa sababa hongeen Soomaaliyaa keessatti namoonni 43 lubbuun isaanii darbeera. Namoota lubbuun isaanii darbe kana keessaa walakkaa kan ta'an ammoo daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e akka ta'an ibsameera. Sababa hongee gaanfa Afrikaatti qaqqabeen lubbuun namootaa darbuu ifa gochuun gabaasi kun isa jalqabaatii jedhameera. Wiirtuun obbo Isaa qasan buufatan magaalaa baayidawaa keessatti kan argamu yoo ta'u biyyattii keessatti wiirtuu namoota Somaaliyaa keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaan hedduu qabaachuun isa guddichadha. Sababa beelaan namoonni laafaa dhufan. Kanaaf lubbuu keenya oolfachuuf baqachuun nurra ture. Gara wiirtuu baayidawaa jiru kanatti kanan dhufee baatii Ramadaanaa keessadha. Hongeen kun beelladoota miiliyoonaan lakkaa'aman ajjeesee qonnaas balleesseera. Rakkoon siyaasaa biyyattii keessa jiruu fi qaala'insi gatii nyaataa haalicha ammeesseera. Miidhaan hongeen kun qaqqabsiise ammallee fala waan hin argatiin jiruuf baruma kana keessas namoonni 18,000 hanga 34,000 ta'an dabalataan hongee kanaan du'u